Lammaa Magarsaa Riippaabilikii Demokiraatawaa Federaala Itiyoophiyaatti ministirii ittisaa falaasama ida'amuu fi walitti baquu paartiilee irratti akka waliin galle har'a raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Qabxii irratti mormii dhiyeessan innaa ibsan. Walumaa gala jalqabarraa kaasee waanan ittiin amanne ta'uu koommoo koree hojii raawwachiistuudhaafis hundaafuu bal'inaan ibseen jira. Walitti baquun paartii kanaa sirrii miti. Yoo sirriis ta'e yeroo isaa miti waan jedheetti amanuuf ejjennoodhuma kootiin kana ala of godheetaniin kanani jiru. Maaliif hin ta'u kanani jedhee tokkoffaa nuti hooggantoonni Oromoo sabni Oromoo nu amanee gaaffii gurguddaa Oromoon nu amanee nutti kenneerutu jira. Isinii deebisna jenneenus waadaa gallee fi gaaffii kana ummanni keenya paartii akka biyyaatti amma hundaa'e kanaan etoo hin ta'in ODP'dhaani. Kanaaf gaaffii saba kanaa etoon nu hin deebisiin kana godhuun sirrii miti. Waadaa nyaachuu ta'a. Kanaaf akka lakkaa'ee nutti kennetti nu deebisuutu nurra jiraataa kan jedhu. Dhaggeeffattoota keenya guutummaa gaaffiif deebii kanaa paartii isaaniirraa deebii akka argannetti fudhannee ka dhiyaannu ta'uu beeksifna. Haala hooggansa keenyaa olaallu kanuma keessatti immoo bifa lama sadii qaba hooggansi keenya. Bifa lama sadii. Baay'een waan gaarii yommuu argu kutatee itti galee onnatee qabsaa'aa ture hooggansi keenya baay'ee. Karaa namni kamiyyuu yaadne baay'een hooggansa keenya hojjeta. Kutannoodhaan kaan isaanii giddu galeessaa kaafnee godinatti eessatti rakkinatti yommuu erginu amantaadhaan fudhatee hojjechaa aanaarraa ba'ee iddoo biraatti amantaadhaan fudhatee jijjiiruun irra jiraata jedhee hooggansi keenya baay'ee kutannoodhaan hojjetaa turee jira hojjechaas jira. Inni kaan immoo akkuma sila jedhe cal jedhee gidduu kan dhaabbatee qilleensa garamitti bubba'aa jira garamitti qilleensi kun qilleensa'aa jira jedhee akka meetrooloojii garamaaf gamana ilaalumu baay'eetu jira as keessa. Baay'eetu jira. Keessuma dhaabbatee boru maaltu dhufuu danda'a? Amma akkumti dhaabni keenya kun itti deemaa jiru mootummaan kun itti deemaa jiru sirriidha. Falaasama addaa keessa galee siyaasni isa duwwaaf kan gale. Godhe akkumatti amma mootummaan keenya deemu kun eessatti deemamu eessattuu deemaa jiru gara uummata Oromootti kan inni deemaa jiru. Eenyutti deemaa jiru? Iccitii biraan qabu. Qalladuun nurra hin jiraatu waan ta'eedha. Qalladuun nurra hin jiraatu. Dhimma lubbuu uummataa irratti jireenya uummataa irratti qalladuun nurra hin jiraatu waan ta'eedha. Gara uummataatti kan deemaa jiru. Hin argu kana. Etoo arguutii hin argu. Etoo dhagahuutii hin dhagahu. Maaliif waan inni bare kan biraa? Isaaf qabsoo sirrii jechuun wanti biraan hojjetame waan inni waggaa 15 20 beeku sana ne nuun baasne nu kisaas. Inni nu kisaas. Bileesingii yoo argate malee waan ati taakkoo tokko deemuu hin dandeenye. Hooggansi kun bor maal ta'uu danda'a? Ay warri kun tokko warri kun ji'a lama sadiyyuun ga'anii. Maaliif waan inni of keessaa baakaappiin inni qabu waan jiruuf baakaappiin sun waan inni itti himu hambiraadha waan ta'eef waanuma hooggansi kun waan uummata kana waan afaan uummata kana waan dubbatte waan faayidaa uummata kana waan ati dubbatte boru bakakkaa wayii dhahee kan balleessu garuu inni barbaadamee baatiriidhaan kan dhufu kaalkuleeshinii akkasiidhaan as keessa dhaabbate kan wannoodhaan termoomeetiriidhaan wannoo lakkaa oolu baay'eetu jira hooggansa keenya keessa. Inni kaan immoo namni baay'een
jibba walirraa qabu hin jiru. Jaalala addaas walirraa qabu hin jiru. Kan walitti nu fide qabsoodha. Uummata kanaaf qabsaa'oodha waa biraa miti. Sana jechuun immoo hooggansa mataatee murtii murteessuu qabda. Nama hojjete jajjabeessa, nama hojjete, nama balleessu adabaa. Yoo ta'u baateen ta'u haa xinnaatu haa guddatu iddoo namni iddoodhaa qabe yookiin rakkoo ga'umsaatu jira. Baay'een rakkoo ga'umsaa irraati. Deliver godhuu hin dandeenye. Kan biraadhaan ilaaluun barbaachisaadha. Kaan kaansaa immoo rakkoo naamusaas kan qabu. Rakkoo adda addaas kan qabu baay'ee. Hooggansa keenya baay'ee iddoodha yommuu kaasnu cal jennee miti kan cagarne. Akkasitti cagarne nama tokkorraa mindaa inni kaleessa argatu, faayidaa inni kaleessa argatu nama tokkorraa hin tuqne. Hin tuqne smooth transition kan nuti hojjennu. Faayidaa isaan tuqne maaliif jireenya qaba, maatii qaba, hojjechaa ture, dhama eera. Waa hundi kunuu waan inni qooda keessatti fudhatee gumaacheen as kan ga'e. Discredit hin goone. Faayidaan isaa toon tuqamiin, maaloon isaa toon tuqamiin, muufatee immoo ageenis kan hojjetu immoo baay'eetu jira. Maaltu naa gale kana keessatti? Jabana kana barcumarra taa'uun hammam rakkisaa akka ta'e hundi keessan hin beeku. Jireenya ofii dhiisanii rakkina akka inni ta'e baay'een keenya hin beekne. Barcuma wayii irra taa'uudhaan faayidaa wayiitu akka hin argamne hin beekna baay'een keenya. Garuu maaliif cinqama namni barcuma sanaa? Faayidaan isa jalaan tuqamne, mindaan isa jalaan tuqamne. Barcumittii sanarraa ka'uudhaaf maaltu hamma gada isa boossisaa? Jettee moo yoo ilaalte waa biraatti duuba jira jechuudha. Ishi qabsootu immoo isa boossisa kan jenne qabsaa'es immoo waa fidaan jiru, bu'aa fidaan jiru. Jijjiirama fidaan jiru. Lakki jireenya isaatu immoo itti hafaa kan jenneef immoo tuqamne jala. Faayidaan biraa waan jirtuudha barcumattii sana jala. Barcumattii sana duuba faayidaan biraa waan jirtuuf waan inni dhabamu against kan hojjetu immoo baay'ee. Baay'ee. Iddoo kana sadanii kan jiru namni keenya. Inni kaan uumama isaatiin akka inni itti sheeppi ta'aa dhufe immoo jira. Uumamuma isaatiin. Achi deemee oduu yoo gurgure waa gatii argachuu akka danda'u. Achi deemee baaltii yoo baalte waa gatii argachuu akka danda'u. Kana duwwaadhaan of uumee of jiraachisaa kan ture immoo baay'eetu jira. Oduu kan nagadu ammallee.